bakka kanan gahu amma wanni ti argatte kuni wanni ti beeku qabdu hubachuu qabdu filatamuun kuni jabaadha namni rabbi gaafa nama filate fuula ofii si dhaaba gaafa si filate fuula ofii si dhaaba gaafa si filatee jedhee gaafa fuula ofii si dhaabe immoo filatamuu kan kee ati ragaa ba'aafii jirta rabbi na filattee jettee ragaa ba'aafii jirta dhugumatti immoo addunyaa kana keessaa waan bilgeetiin qabne rabbi sii kenne bilgeetiin anatu dhaqee arge ofii kooti ana ganda isaa siyaatiliin obbo Giddina Ga'ootu geessina agarsiise ganda isaa bareecheen dhaqee arge qabeenya isaan arge achi ka'ee abbaa Starbucksiin arge abbaa Starbucks achuma qabeenya addunyaa kana keessaa warra beekamu keessaa tokko abbaa Starbucksiti abbaa Starbucks achuma siyaatilii nu wajjin dhufee hiriira dhaabbatee buna isaa bitatee dhugee asirraa deema hamma aniifati waa qabnu kana waan qabu maal dhabe sitti fakkaate egereen isaa abdiin egeree isaa aniifati argachuurraa abdachuu caala jetti Oromoon argachuurraa abdachuu caala jechuun maal jechuudha jennaani amma wanni nuti teenyee gammadaa jirru egeree rabbiin keenya jannata nuu kenna jenneeti namni jannata gaafa abdate moo hojii jannataa hojjetata hojii jannataatiif ta'abbata karaa dheeraan isatti ulfaatu ba'aan isatti ulfaatu hin deema deemsa isaa kan immoo namni hundinuyyuu guyyaa isaa kaa'ame jireenya yeroo jedhamu ilmi namaa tokko mana guddaa isaa mana kifilii 50 qabu namni ijaarrate kifilii tokkitti bula warri uffata miliyoona warri siifatu tokkitti uffatee ba'a warri faabirikaa minaanii qabu anaaf sochiin daakuu tokkitti nyaata jireenyi hammuma kana qotutti dabalu wanni jireenyi jedhamu waati ko bakka biraa bakka reetuun qabdu nuti garuu waa sadii tokko Sumayyaatti naasaa jira yeroon jedhu Sumayyaa isii jirtutti naasaa jira Sumayyaatu jirti tokko lammaffaa maaliin jiraattiidha maaliin jiraatti addunyaa waan ta'eef Sumayyaan jiraachuudha maaliin jiraatti qabaachuu qabdu sadaffaan maaliin jiraatti maaliin amma hambi biraa wanni hin qabne namni biraa wanni hin qabne isa jiru sanaafi maaliin akka jiraatu malee maaliif akka jiraatu wanti xiqqooma duniyaa irratti hafu kana qaba wama duniyaa irratti hafu qaba maaliif akka jiraatu nuti garuu nu isa jiru kana maaliif akka jiraannu akkuma taabnu kana maaliif akka jiraannu garuu jannataaf jiraanna nuti rabbiif jiraanne rabbiif duunee fuula rabbii dhaynaa jenna filatamuun akkasii galatoomii ulfaadhaa baganaa affeertan inni isiniin jedha maashaallah wallahi siyaarko keenyatti ustaada keenya hedduu takka gammachuu guddaa nutti dhagahame hawaasni guddaan akka gasirratti jaalatu ni beekama ijoollee imala gara islaamummaa jaan gamana dhufan keessattuu adda durummaadhaan ustaada keenya ustaad Farahaan akkasuma ustaad Ahmad dabalatee sochii guddaa gama gartee isaan godhaa jiran miidiyaarraan akkasuma ijoolleen dhiyeenya kana gara imala islaamummaadhaa dhuftee baay'inaan hatta shahaadalleen qabatiin nu biratti kabarataa jiranii qophii guddaa fuula dura qopheessaa turre inshallah qophii lamadaa deebinee guyyaa sanii hawala agarru ta'a yeroo bije Abu Radaanin yookaan Ustaad Sahabuddin si ibsee yetti yaada akan ni turkiidha taaftaa godha jiru imala gartee obboleeyyan keenya hagamana dhufan kana dhaabbatee jiran isa fakkaatu jira ni turkiidha jira deebineerra baataniirtan meediyaa beekan